Qabsoo Oromoo kan firii itti horee qeerroof beekamtii kennuun ni malaa jedhan hoogganaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Magaalaa Adaamaatti qeerroo Oromoo fi haala yeroo irratti leenjiin kennamaa jira. Abtaamu Samu'eel. Haaromsa naannoo Oromiyaa milkeessuuf ga'een dargaggootaa murteessaadha. Kanaaf ammoo akkaadaamiin hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa waliin qeerroo naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa irraa dhufaniif mata dureewwan 5 irratti leenjii magaalaa Adaamaatti kennaa jira. Leenjiin kun qabsoo dargaggoonni taasisaa turan seenaa biyyattii keessatti maal fakkaata gara fuulduraatti akkamiin qabsaa'u carraa hojii uumamuun akkamiin bu'a qabeessa ta'u kan jedhuu fi federaalizimiin maal kan jedhu irratti xiyyeeffata. Leenjii kana irrattis hoogganaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa qeerroon anaa dhufuu jedhan. Qeerroo haala ooluun bilisummaa sammuu namaa kenna. Kanaafuu bakka nagaan dhuftanii anaa dhufuun isin jedha. Bu'a qabsoo qeerroo ilaaluuf leenjiin kun murteessaadha kan jedhan Daayireektar Olaanaa Akkaadaamii hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Mogas Ideeti. Qabsoo taasisaa turan kana keessatti adeemsa isaanii fi bu'aa argame irratti yaada tokko qabachuudhaaf akka Oromiyaatti maal hojjennee maaltu nu eeggata kan jedhu irratti marii gaggeessuudhaaf kan kaayyoeffatedha. Qabsoo taasifamaa tureef qeerroon galata qabdu. Kanaaf beekamtiin isiniif malaa jedhan Dr. Milkeessaan. Qabsoo qeerroo gaggeesse. Qabsoo qeerroon keenya itti dhangala'e. Qabsoo ilmaan Oromoo waggoota dheeraaf itti wareegamaa ture. Sanaan fi argame beekamtii isiniif kennu. Leenjiin qeerroon 1,000 ol irratti hirmaataa jiran kun guyyoota 15f kan turudha.